Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya dhimma dhibamuu Jawaar Mohaammed ilaalchisee oduu amma nu dhaqqabe qabna. Jawaar Mohaammed otoo hedduu dhukkubsataa jiru humnaan makiinaa keessa seensisanii mana murtii geessuu isaanii maatiin Jawaar Mohaammed ibsaniiru. Akka maatiin Jawaar Mohaammed ibsanitti Jawaar Mohaammed mana murtiittis dubbachuu hin dandeenye. Kanaaf abbaa murtiitiin yookiin mana murtiitti qilleensa fudhachuun barbaada jedhee akka gaafate maatiin Jawaar Mohaammed himaniiru. Jawaar Mohaammed mana murtii akka dhaqu poolisoonni yoo xiqqaate daqiiqaa 30 illee mana murtii ga'uutu sirra jira waan jedhaniif gara mana murtiitti fudhatamuu isaati kan maatiin himan. Mana murtii keessattis hedduu waan na dhukkubuu fi qilleensa fudhachuun barbaada jedhee mana murtii keessatti mana murtii sana addaan kutee ba'uu isaati kan maatiin himan. Egaa ganama irratti oduu sin dhageessifneeni Jawaar Mohaammed hedduu dhukkubsachuu akkasumas dubbachuu dadhabuusaa akkasumas fuulli isaa hedduu dhidhiita'uusaa dhaabbatee dubbachuu waan hin dandeenyeef taa'uudhaaf yaalii gochaa akka ture maatiin isaa ibsuun ni yaadatama. Maatiin Jawaar Mohaammed waan rifataniif hooggantoota mana murtii haasofsiisuudhaaf yaaliin godhanii akka milkoofne ibsuun keenyas ni yaadatama. Sanaan dura haalli fayyaa Jawaar Mohaammed fooyyee kan qabaa tureera jedhan maatiin Jawaar Mohaammed. Kuni osoo jiru Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti mormiin dhohaati jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya otoon gara kan hiriiratti hin darbini yaada maatii Jawaar Mohaammed fi abukaatoo isaa gara boodatti qabannee kan dhiyaannu ta'uun isin yaadachiisa. Gara biraatiin immoo mormiin adda addaa Oromiyaa keessatti dhohaa akka jirudha. Haaluma kanaanii mormiin hiriiraa keessattuu naannoo Somaaliitii gara Dagahaaburii kan karaa gara Oromiyaatti qaxxaamuru cufamuu maddeen ibsaati jiru. Oromiyaa bakka adda addaatti egaa mormiin kun jabaatee itti fufaa akka jirudha maddeen keenya kan gabaasan. Haala fayyina yookiin fayyaa Jawaar Mohaammed fi mormii Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru hordofnee ammas kan isinii dhiyeessinu ta'a. Anda Janee Guutamaati.